Hiriirri mormii guutuu Oromiyaatti akkumatti fufeetti jira. Yaada namoota siyaasaa. Dhiittaa mirgoota namoomaa namoota hiriira mormii bahan irratti raawwate ilaalchisee ibsa oolla. OCH'n dhabamuu nageenyaatiin rakkoo namooma godinaalee Wallaggaa keessatti uume irratti ibsa baase. Hiriirri mormii kutaalee Oromiyaa garaagaraatti guyyaa arfaffaaf itti fufee ooleera. Hiriirri kunis magaalota akka Shashamannee, Naqamtee, Gimbii, Najjoo, Ajjettis adeemsifameera. Hiriirri magaalaa Shashamanneetti adeemsifameen humnoonni mootummaa barattoota reebuun barattoota lakkoofsaan muraasa ta'an ukkaamsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Odaa Bultuum, Yuunivarsiitii Adaamaa, Yuunivarsiitii Walaytaa Soddoo fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee keessatti nyaata lagachuu fi dhaadannoo dhageessisuun hiriira balaaleffannaa adeemsisan. Gaafilee barattoonni dhiyeessan keessaa muraasni Oromoon qe'ee fi qabeenya isaarra nagaan haa jiraatu, hidhaa fi ajjechaan nurraa haa dhaabbatuu fi kan kana fakkaatudha. Saddaasa jaarraa eegaluun hanga guyyaa har'aattis dhaabbileen barnoota olaanoo fi manneen barnoota sadarkaa gadii keessatti hiriirri balaaleffannaa cimee itti fufeera. Oduma wal qabateen Ameerikaa kutaa Atilaantaa dhalattoonni Oromoo mootummaan namoota nagaa ajjeesuu akka dhaabu dhaabbileen idil addunyaa dhiibbaa akka godhan gaafatan. Kun osoo kanaan jiru paartiin biyya bulchaa jiru yaa'ii ariifachiisaa geggeessaa jira. Paartiin badhaadhinaa yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa magaalaa Hawaasaatti geggeessaa jira. Paartichi guyyoota darban sadarkaa koree giddu galeessaatti walgahii Koongireesii Ameerikaaf dorgomaa kan turte Amaanee Badhaasoo ajjechaa mootummaan qindaa'ee humnoota milishaa Amaaraatiin raawwatamaa jiruu fi haleellaa dirooniin lubbuu namoota nagaa Oromiyaa keessatti duguugaa jiru cimsitee balaaleffatte. Amaaneen akka jettetti gocha kanaan uummanni nagaa hedduun dhumee jira. Namoonni hedduun buqqaanii jiru. Miiliyoonaan immoo gargaarsa namoomaa barbaadu. Milishoonni mootummaan deeggaramanii fi humnoota federaalaa saffisaan naannoo Oromiyaatti akka bahan akkasumas gargaarsa namoomaaf karaa akka banamu Amaanee Badhaasoo gaafattee jirti. Rakkoon siyaasaa amma Itoophiyaa raasaa jiruu fi furmaanni waraana adeemsisuu fi humna qilleensaa namoota nagaa tumuu osoo hin taane marii nageenya hunda hirmaachisee akka ta'e himtee jirti. Mootummaan qaamolee addunyaa walabaa fi amanamoo ta'an jaarsummaan deeggaramanii fi nageenya waaraaf dimokiraasiif karaa saaqan simachuu akka qabus dhaamtee jirti. Dhalattuu Ogaadeen kan taate ministeerri daa'immanii fi dubartoota duraanii kan turte aadde Filseen Ahimad dhiiga qulqulloota hanga fedhe yoo dhangalaasanis dheebuu haloo ba'uu isaanii hin baasuuf jibba jaamaa isaaniis hin dhaamsu. Olee bula gochi fokkisaan kun dhiigumsaa fi namummaa keessaa nama baasaa deema ta'a. Itoophiyaan biyya sheexanii nama gidduu deemuu taatee jirti jechuun fuula Tiwiitarii irratti gabaaste aadde Filseen Ahimad. Itti fufuunis xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Rashiid Abdii milishaan faannoo osoo islaama ta'e humnoota idil addunyaatiin dafee shororkeessummaan moggaafama ture. Gocha suukanneessaa faannoon bara kana keessa nama osoo lubbuun jiru gubuu fi morma irraa muranii mukatti fannisan. Faannoon garee shororkeessummaa moggaafamuu qaba jedhan Rashiid Abdii. Dhiittaa mirgoota namoomaa namoota hiriira mormii bahan irratti raawwate ilaalchisee ibsa oolla. Haleellaan qindaa'aa mootummaa Impaayera Itoophiyaa fi hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa sirnichaan deeggaramaniin Oromiyaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru gaaga'ama daran hammaataa uummata Oromoo irraa akka geessisaa jiru. Ollaan ibsoota isaa yeroo garaagaraa baasan keessatti ibsaa fi balaaleffataa tureera. Ajjechaa seeraan ala qaamolee nageenyaa mootummaa fi humna qilleensa biyyattii geessisaa ture, hidhaa jumlaa, qeerraa buqqa'uu fi qabeenya uummataa mancaasuun kanneen hidhattoota Amaaraa mootummaan deeggaramanii immoo kumaatamoota lakkaa'aman ajjeefamuu fi qe'ee ofiirraa buqqa'uu gaheera. Bifa nama suukkanneessuun ajjeesanii gubuu fi morma muruunis raawwatameera. Kanumaan mormuuf jecha guyyoota arfan darban hiriira mormii Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti barattoota yuunivarsiitii mooraalee garaagaraa keessatti raawwatamaa akka jiru beekamaadha. Hiriira mormii kana hordofee mootummaan tarkaanfilee miidhaa geessisan garaagaraa akka fudhachaa jiru maddeen keenya biyya keessaa nu gahaniiru. Akka fakkeenyaatti mooraa yuunivarsiitii Harammayaa fi Adaamaatti reebicha barattoota hiriira mormii geggeessan irra gahaa jiru. Hidhaa fi ukkaamsaan barattoota yuunivarsiitii Amboo fi akkasumas Oromiyaa bakkoota garaagaraatti namoota mormii bahan irratti jiru maddeen keenya foomsaniiru. Ollaan gochaawwan mootummaa kanneen balaaleffatuun tuqaalee armaan gadii ibsata. Mootummaan namoota sababa hiriira mormii kanaan hidhamanii hatattamaan akka gadhiisu, hawaasni addunyaa gaagama Oromiyaa keessatti ta'aa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennu, mootummaan gaagama uummata Oromoo irra gahaa jiru dhaabuu fi dhaabsisuun wabii jireenya uummata Oromoo akka mirkaneessu, akkasumas uummata Oromoo karaa seera qabeessa ta'een sagalee isaa dhageessifachuuf mirga isaa ta'uu hubachiisuu barbaanna jedha ollaan ibsa baaseen. Manni maree amantaalee Oromoo idil addunyaa ajjechaa suukanneessaa dararaa fi godaannisa qe'ee fi qabeenya uummata Oromoo irratti kutaalee Oromiyaa garaagaraatti raawwatamaa jiru cimsee balaaleffate. Ajjechaa fi dararaa suukanneessaa raawwatame mormuuf sochii qeerroo fi qarreen uummanni Oromoo akka waliigalatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti karaa nagaan taasifamaa jiruuf deeggarsa qabaachuu kan ibse manni marichaa balaa guddaa uummaticha irratti dhufe waloon qolachuuf hunduu tokkummaan ka'uu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Rakkoon nageenya Oromiyaa lakkoofsi namoota gargaarsa eeggatanii akka dabalu taasise UN. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamuu fi walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti hammaachaa dhufe lakkoofsi namoota gargaarsa eeggachaa jiranii akka haalaan dabalu taasisuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimma gargaarsa namoomaa beeksise. Naannicha keessatti lakkoofsa namoota buqqaanii baay'ee dabaluu fi dhiyeessiin tajaajilaawwan bu'uuraa fi gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa uumuu isaa OCH'n gabaasa baaseen ibseera. Walitti bu'iinsi daran hammaachaa dhufe namoota hangam ta'an akka buqqaan beekamuun
Rakkisaa ta'ullee aangaa'onni naannichaa lakkoofsa hanga ammaatti baasaniin Wallagga lixaatti namoota 1,106 akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa immoo jiraattonni 1,116 buqqa'uu isaanii gabaasichi eereera. Naannicha keessatti rakkoowwan walirratti dachaa ta'an uumamuu fedhiin gargaarsa namoomaa akka dabaluuf sababa ta'eera. Walitti bu'iinsa dhalatee hordofee jiraattonni manaa fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aa jiraachuus OCHN gabaasa isaa muddee 6 bara 2022 baaseen ibseera. Godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu irraa namoonni buqqa'aman gara magaalaa Giddaa Ayyaanaatti baqatanii qubatuun humna magaalichaa ol waan itti ta'eef mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa akka birmataniif aangaa'onni torbaan darbe gaafatanii turan. Haleellaa hidhamtoota kanaan jiraattonni finxaaleeyyii Amaaraa jedhanii raawwatamaniin jiraattonni aanaa Kiramuu gandoota 19 keessa jiran Giddaa Ayyaanaatti baqachuu aanichi beeksiseera. Dhalataan achuma aanaa Giddaa Ayyaanaa keessaa kan buqqa'anii alatti aanaa Limmuu Galiilaa irraas buqqa'an kan jedhaman aanicha keessa akka dahatan dubbataniiru. Guyyoota muraasa dura haleellaa finxaaleeyyiin kun aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti taasisan namoota nagaa ajjeefamuu fi qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii himamaa tureera. Keessumaa godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuu akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Jaardagaa Jaartee fi Amuruu irraa namoonni baay'ee akka ajjeefamanii fi kumaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an himaniiru. Haleellaawwanii fi walitti bu'iinsaawwan naannicha keessatti bakka garaagaraatti uumamuu isaarraa kan ka'e ajjechaan qaama hir'uu fi qe'ee irraa buqqa'uun sarbamoota mirga namoomaa hamaan qaqqabaa jiraachuu Komishinii Mirgoota Namooma Itoophiyaas gabaasa muddee 7 bara 2022 baaseen beeksiseera.